daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akkanaan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha. Ana mana keessa jiru gochinni qaama natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee angaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan allakki jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aa rabbii akkas jedha sinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kan miidiyaa irrattan dhagaa miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbii naa yeme maal miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbii naa yeme maal yeroo tokko ifa maaddesii abdii miyuutu godhi abdii geetaachoo miyuutu godhi Kana gono nuti amma isin alto ko koy program sisika no fajra pero alto ko koy alto ko baba kala no rendi naabiti pero amma nuti achige jirra jedhe nasri ba nasri sage sirta خلاص دبين كل فربو يلا فرت دبتهم شيفرو akkas gaariidha miidiyaan raaba'u fira isinis amma lafarratti nu qaaman bira jirra isin waan kana gadi buusa lafarratti waan jiru nuti ilaalla akkasitti irra bareeda kana miidiyaan raaba'aati garaattis qabattee jirta haqqii qabdaa isattis immoo haqqii kee kana gadi dhiisuun qabnu dhugaa qabdaa waan dhugaa qabduuf immoo akka buleessatti immoo si mubeettanin farada sila dhagaan ture isatti bilbilaan ture naan kaasne sillee dubbisuu barbaadeen ture dhugaa qabda akka dhugaatti dhugaa qabda ani mubeerrattidha kanan hin farade garuu immoo erga wanti kuni ta'ee furmaata gadi fiduu malee ani sirratti harka qabadhu afaanis hin qabadhu kanaafi akka buleessatti maalan si jechuu barbaada wanti kun haa darbuuti Samira wanti kun haa darbuuti araara buustanii orma fille kolfaaf hin taanu walirratti hin kolfinu kufaatii keessan inni barbaadu simoo sinirratti kolfuun qabu kanaaf rabbillee gaa'ela keessan haa bareechuu jireenya keessan haa bareechuu gadi teenye walitti mari'annee yoo rakkinni jiraate rakkinni immoo keessatti bubbulee yoo jiraate maaliif rakkinni hin jiru miti hin jira waggaa 8 namni bira walitti jiraate miti waggaa tokkollee ji'a tokkollee waliin jiraate rakkinni uumama rakkina sana magaal goona akkam goona yoo dhufuu nu barbaachise anillee dhufuu nan danda'a dhugaan gammoo beenan jaaladha siinillee nan jaaladha akka bulaatti dhufeellee simbira taa'ee haasofsiisuu nan danda'a yoo rakkinni jira rakkina sana hiiknee gaa'elli keessan kan itti fufuu qaba akka silan akka nagayetti balleessaan kan mubaarakidha si mari'achiisuu qaba yoo ati diddee dhiisuu qaba maaliif haadha manaasaa ishee hangafaati waan baay'ee akka dubbattetti waan baay'ee dabarsiteetta ammallee gara fuulduraatti balleessaan isaa kun argamee jira mubeen dhufee miila kee irratti kufee duraan dursee otoo nuti jiru dhiifama si haa gaafatu erga dhiifama si gaafate immoo nuti immoo keessaan dubbannee akka obbolaatti akka maatiitti gaa'elli keessan inni bareedu kun itti fufuu qaba mitiiree Samira ijoollee qabdu ijoollee babbareedaa qabdu ijoolleen kee barachuu qabu guddachuu qabu abbaaf haati gargar bahanii guddachuun qabanii atis immoo itti dhamaatee waggaa 8 guutuu bifa kee ijoollummaa kee irratti dhangalaastee asiin geesse eenyuuf jettee mana kee dhiistee deemte eenyuuf jettee itti dhamaatee waggaa 8 guutuu mubee rakkina isaa maalsa bira dhaabbattee kan nuti hin argine rakkina isaa hunda bira dhaabbattee argite kan haati isaa bira hin jirre kan abbaan bira hin jirre kan obbolaan bira hin jirre bira teessee dhaabattee gorsite karaa qabsiiste wajjiniin baatee kaayiroorraa wajjiniin baataati biluu akkati qabdu akkati biyyaan biraa deemuuf akkati dandeessu biluu peepper biluu akkati qabdu nan beeka
Isa dhiistee mubeef jettee deemsa kee kana dhiistee Awurooppaa fi Ameerikaa isa deemtu isa Kaanaadaa deemtu dhiisteetidha kan mubee wajjin Dubaay galte. Kireeditiin kee kuni baduu qabu. Kuni hamma kanatti dhamaatee erga asiin geessee booddee eenyuuf jettee kanatti dhiistee deemtu. Why? Sila nan si dhagaan ture. Dhiiseen deemaa haa jiraatan eenyuuf jette. Mana kee bareechitee qabde, ijoollee kee bareechitee qabde, gaa'ela kee goorsite, deebisiifatte argite. Namoonni warra social media irra jiran kuni kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu. Kan kee hin kufaa kan isaanii ijaarama. Waan akkasii waan jiruuf Samiira hin aariin hin jira, gubaatiin hin jira. I know. Kanarratti immoo garaatti qabatteetta. Garaatti immoo yeroo qabattu immoo innis immoo garaa keessa si cinqaa, amala baay'ee jijjiiraa, rakkinni baay'ee jira. Waan akkasii. Hi, how you doing? Good. So waan akkasii waan jiruufi Samiira mee haa bubbulu. Bishaan irratti qabanne, marga irratti qabanne, qabbaneessine wanta kana gaa'ela keessan bareedaa kana mubeetinis aneela. Nan irratti faradaa akka buleessa tokkotti ani yeroo baay'ee nan bilbilaa fi nan hojii naasaa mubee rakkina maaltu jira waan hojii waa daddaallee nan mari'achiisaa akka buleessaatti immoo anis wajjin nan jira anis immoo siifis obboleessadha. Kanaafi mee aarii kanarraa gadi bahiiti mee gadi qabadhuuti taa'iiti ormaafis ilkaaniif hin ta'a.